Godaannisa maaliin ni fayyisa. Barreessaa fi qopheessaa Mujaahidiin Haroo. Gulaalaaf qindeessaan Abul Khayr. Taatonni garee Ahlul Khayr. Ispoonsarri diraamaa keenya garee sumayyoota bilaalotaa kajeeltota Nasrii fi Jannata. Godaannisaa qooda lammaffaa kutaa afraffaa. Godaannisa maaliin ni fayyisa. Godaannisa yoomuma nurambi. Ishiish Anwar. Hayummaa maaliin balleesse? Ammaan dura ummaan mirgaan dhugaan jenne. Hayniin irraanfadhee bar. Maaliif irraanfatta? Waan ummaan nuti ulii irraanfachuun qabnu haa. Uliin irraanfatu ulii mirgaan dhugaan war. Hin irraanfatin. Ummii gaafii takkaanti gaafadha. Na gaafadhu maaliisin? Ummii nunnuun teenyee dhuftisa. Nunnu tabiisin. Tasi garaa jirtu gaa. Ummii dhugattuu sadha moo dhiirasaa? Isin silaatan feetan obboleessamoo obboleettii barbaaddan. Waanuma rabbiin uffanne cufaa'uu ni feena. Maashaallah ilmoon kennaa rabbiiti dhalaas yoo ta'e dhiiraas yoo ta'e lamaanuu ni jaalannaa nuti. An dhalaan fadha waaniin obboleettii takka bichaa qabuuf. Ani obboleessaan fadha kanii wajji taphadha. Subhaanallah ijoollee ajaa'iba qabdan ilmoon kennaa rabbiiti dhiiraas yoo ta'e dhalaas yoo ta'e rabbiin nagaan naa hiiku malee lamaanuu ni jaalannaa nuti. Haa salaanninis geeni salaannaa uduu addaa isinis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami nagayaan imaltuu irraa galtee jirta? Nagayaan galle amma arganya. Alhamdulillah. Taayigaa kottu. Ayyee naa taatee jirti. Bar dhiyoota nayfiifuu Abdurrahim wajjin haajaa takkaaf Abdurrahim dubbiseetiin Abdurrahim akkuma lollolaa akkaan fedhees waan an taane. Amar kije bara Abdurrahim fiifuu dhiyeenya kana afaayinaasoo ilkee malee duraan harka malee hin beeku. Qoo islaamii jennu haajaan Abdurrahimis geessu nu tame. Haajaan obboleessuma kiyya Osaamaa sanfaa maallaqa akkaan itti erguu fi mas warra keenya kana akka itti jireenya warra keenyaa kana akka itti wal qixxeessinu kanuma kanaafin isa dubbise inni akkaan fedhu naan taane waan akkasiiti. Osaamaan gaammaa maallaqan ergineefi? Ilaan man ergineefi baree ijoollee alaa ta'isa sabbaktee oofte sanillee dubbiseetiin qaaxiraa maal naan jaanan qaaxiraa fi kaanuun beeku qaaxiraa naa dhufuu naan jaaniitiin akkasi biraa kute dhiyoo tana. Okay dubbii tana Saalimii beekaa kolleejjii isaaniirraa bee inni muuxannoo ni qaba? Sirri qaba kolleejjii isaanii keessaa sirriitti muuxannoodhaan keessa ol bee. Maali boo yaasir maal haasa'aa jirta maali kolleejjii jaalate jira digirii moo dippiloomaan eebbisan? Lakki muuxannoo ni qabdaatis keessaa ol galtee ta'uu battee maatii miti jira. Ani amma waa'ee maatii keessaniirraa yaada kan yoonaan jette. Akkuma beekamu haati ammaaris mana galuu qabdi ibsaan keessanillee galuu qaba. Ibsaa jechuun kaa garuu mucaa mudura jiturre kaafaa nyaataa sayyoo ka ta'u taate. Isumaadha. Santaanaan kaa garuu mucaan kun ala waan hedduu tureef amma haalli inni alatti keessa jiraachaa jiru haala hamaa waan ta'eef mana deebisnee adaptation kunis hedduu waan isa barbaachisuuf kana dirqamaan gizeedhaan itti mala dhawun hedduu gaariidhaan jira. Madaqsoo gaa'etu maaliin madaqsan maal faadhaan madaqsan alatti maal baree jira Saalim Kheen jechuun kiyya gama kanaan maaltu yaada sitta? Ani amma kanarraa wanni jiru nutis jireenya akka isaasan jiraachee jiraannee keessa dabarree turre jireenya keessun hedduu jireenya akka mataa keenyatti hedduu gaafasiif garuu jireenya namaa kana hojii wal bira qabne keessan kun nutti ulfata gaafas nuti gaafasan akka keessan kanattis mana galuu hundeessu hin jiru irra caalaa alafa filadna araada adda addaatis ni qabna bika garreetti waan akka hashiishii kanallee itti ni fayyadamna hirriibni manatti nu dhufu yoo alafaa taate malee hundaafuu garuu fala karaa jiru hundaanuu itti yaaduun barbaachisaadha. Barre itti yaaduun barbaachisaadha. Ammar qabeenya abbaa isaa dhuunfaadhaan duuda galee jiraanii jaanii uummanni isaa haasa'aa jiran ijoolleen mana galuun isaa dirqama sirriidha. Hayyaa sirrattis akkuma alagaan jettuun aan jetta hin beeytu ati sira waan aan ta'e nan beeytu. Lakkee an siin beekaa waanuma namni dursee sin jechuu jiruun sin jechuu jira malee. Bara ammaar maal seete yaasiraan boo durseetuma yaadichee si kannaa jira malee waan biraati miti. Anilleen kana irratti dabaluudhaan haati aananilleen adde qarshiin yoo mana keessan jiraatti gaariidha. Jiruun seetis qaaliidha karaa manaa ala kafalurra aanaanis ni tajaajilti yoo galte gaariidha.
Isi situmaa yaadu jira hundaa'u wanti tunis naafaari'a malee itti yaadutti jira isinis mee waan akka yaadaa fi du'aayinillee taatu na biraan fagaatina. Sanumaa dirqama keenya. Okay, Salim waa'ee Osaamaa irraa qaxaraa ilaalchisee waan beektu yoo qabaatte mee addanaa baase. Jechuun ijoolleen kashlabbootaa san maal siin jaan dura nuyi makaati. Wanti isaan naan jaan gama qaxaraatiin maallaqni Osaamaaf dhaquu ni danda'a bikka inni jirutti naan jaan. Qaxaraan kun nama akkamii gaa? Nama amanamaadha moo akkamii jechuu isin gaafadheera. Dubbii tana narra ka quba qabu Saalim waan tana Saalim silaanuu ibse. Akkamsi fakkaate mar laal qaxaraan kun maqaasaa qofaatu qaxaratti hafe malee inni bikka duru hin jiru jijjiiramee jira. Raddaatii makinaa isuma kiyyaatichi gubba dalagaa. Ahaa gargaaraa chuqeeti. Kirishbooyi. Kanaafi inshakkeen kana dilas. Dhiyeenya kaleenumaa waan ajaa'ibaa ta'e galee waan isaafillee haaraa salaatullee jalqabee jira. Inshaallah anillee rabbi naaf haa laaffisuuti isaa wajjin karoora addaatiin qabadhee jira. Karoora maali? Bakka sanitti deebi'uuf ammas. Laa miti. Duba karoorri kee maali? Karoorri keenya inni jalqabaa ijoollee haala bultootaa kana akkuma gartee nuti alaa gallee kanatti isaanillee maqaa haala bultoota kanarraa maqaa mana bultoota irraa jirudha. Kana hoggaan jiru qaama mana jiraachuu qofa osoo hin ta'in qalbii fi yaada hundaanuu akka karaa mana deebi'an jechuudha. Kana jechuun namni mana deebi'ee jechuun amantii hordofuun isaaf laftudha amantiillee akka qabatan kana waan guddaa yaannee jechuudha. Inshaallah fedhii rabbiitiin nutis tattaafannee waan kana ni goonaa jetii yaada. Hayyee rabbi isin haa milkeessu waan bareedaadha. Dubaan maati Saalim amaniiti qaxaraan maallaqa kan naan jechuu jirta? Amani yoo ta'an tasumaan qabu. Amanamaan rabbuma eega Saalim jee amanuun gaaruma. Hayyee eega akkas taate gaan qaxaraa waan beeku siin amanaasuma kanneetiin ati qaxara geessita. Hayyee taatee rabbaa uumanii danda'ama. Waan bareedaadha mucaa san dafee dhaqqabamuu qaba. Bargaa waan takka taniin siif hin himine jiraan mar. Maali isin Yaasir? Abbaan kee dhengaddaa abbaa kiyya bilbilee ture. Duboo bar dubbii tanaanis si gaafachuun fedhe. Eelaan alhamdulillah nagayaan seeneetiin jira gahee bakka. Maashaallah alhamdulillah. Bagaan mana keessan dhufee ubo. Allahu akbar akkana khabar yaadu baafatte baan tal takas rabuy. Hayyee anis nin jarjara hanaanis waan abitiin aan jettee jirti. Inshallah yeroo biraa walitti deebinee haasofna amma faadeemu. Ajee qawni dandeessa. Taate ammar keenya. Wata kara kon qabnu dhumne sallallahu alayhi wasallam. Hayyee khayri walin naafidu. Taate assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم أمي. وعليكم السلام ورحمة الله. نجي فيا دا أمي فيا قبضة أماتية. نجي وان قبا. ويا متأخية نزيارة خامين ياني. أكمل نجي فيا دا أنت فيا قبضي. فيا قبضي تي براجة تيوبر. أتيو كم فيا قبضة. فيا قبا الحمد لله. أمي إفسا كيد الدفرة. الدفنة. هاي دي فاسك أبي الموتية. أما شاي سيدا بازن جبل تقول يدو يدامي. هايا. Ammaaroo dalagaa kute ammii Osaamaan keenya seera yaa ummaati yaa bakka jiru maaltiin beekan ammii eenyu nyaata kana waraabessoo eenyurraa dhorka inni xiqqaadha bar yaa ilmooti akkana jettee garaa nan balleessin ka rabbumaan nama tiisa rabbummaan naafaa tiisu bakka inni jirutti yaa boo eenyu dawwale dhiiroo yaa rabbii kiyya dhiiroo dubbii Osaamaa kiyyaa sani hello haadha Ammar. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيك أبدا. نجيك هي الحمد لله. يا أبو نمجرته. نمانجره. ويا أكم مجرتن حالا مخم جرته يا أبو. هاي أبا أماري سكم نجيك فيالا. أنا أبدا الحمد لله قالت ربي تلبو نمانجرة إيجار سمبرا ديمي أكتي ديمي قالوا أمنو مجرتنيمي. هاي الحمد لله قالت ربي نتي نمجرة دي كم جرت. نمانجرة جرين ميجتي المانجي يو كم جرى يا دامار. المانجا فيوم قبل. amma tokkollee khasbira jiru ni jira kanin dubbisu danda'u sagalma isaaniitu yoon dhagee atis numa jiran khaanis in agarree khaanis numa jira ramziin na bira jira amma meetta kanna nin dubbisa qottu ummi abbaa kee dubbisi abbaa kiyyaa fidi nin dubbisa hello salaamu alaykum abba wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya ramzi khiyya oy ya abbaa khiyya numa jirtaati numaan jira alhamdulillah akkami jirta yaa bidoo khiyya numaaf jirta numaan jira wayyaa ilma khiyya yaa ramzi qaraatiitti jirta tijiro. Karau jirta gandis ni eegana sibila deeme. Waan dhiis. Obboleeyyan keetoo. Fayya qaban. Ummaan teessan si gochi jirtimi. Alhamdulillah yaa ilmaan kiyya. Abba Osaamaan si bira jira. Maal jette ramsii kiyya. Osaamaan si bira jira. Mee oggata ka silkii ummaateetiin naa kanneen. Haya. Hello. Adama hello. Hello ni dagam. Dubbii Osaamaa irraa maal quba qabda mee mucaa sana akkamiin jira maal irraa quba qabda.
Wallahi waan takka quban qabu ati uumaa takka illee hin dhageenye. Maallaqa ergitanii fi jirtanii ammaar maallaqa ergineefi. Maallaqa san erguu baatu quban qabuan. Ilaamma moo haadha ammaar akkamittiin beekne mucaa haala jiru akkamitti quban qabne irraa. Lakki abbaan maar dhiyeenya kanaanis baadiyyaa tana keessaan gad jira. Baadiyyaa maal goota ijoollee mana dhiistee moo haadha ammaar? Baadiyyaa keessaa maal goota dalagaa qabda? Haajumaafiin deeme lakki baadiyyaas. Haajaa maali? Haajaa nama firaa waatee? Lakki hanaanee takkaatu. Hanaanee intalatti jemoo maal taate? Umaan taane dhiisimee achi firraama. Akumaa fi akhi dhiisimee turullee numa dhageessa. Naayimi gaabar na dhoysuun qabdu yaadha ammaar maal taate mee naayimi kaa? Lakki umaan taane dhiisi ati firraa nama ala jiru kana waan namtuu hin dhageessisanii waan hundayi. Hay yoo na dhageessifte malee akkamittiin dubaa hangana gubbaa dhagee maqaasii dhagee akkamittiin fayyaa harkadha. Numa dhageessaa dhiisi hin jarjarfatini. Way akhi odoo naa hin ta'e malee naan taatu kaa yaadha ammaar. Laa ilaaha illallah. Hello, silkiin muramtee jirti ni torkiidhaansa. Ummiin akka ni gaaniin dubbisa. Silkiin muramtee barummii booda dubbiftanii deebisa.